akkuma beektu biyya alaa jira mini sammuunsa akka waan gaarii irraa akka hin jirre hin hubattaa akka nama marataa ta'eeram dubbachuudhaaf iyyuu natti ulfaata. Nama mallaqa of harkaa uummata akka hin qabu. Inni immoo tuyyuu biyya san Yaman gadhiisee Itoophiyaa galuu qaba. Kan siif hin bilbilleef immoo engaddaa fi sadduuba atiif Sumayyaa gidduu waan uumamee beektamine. Kanaaf osoo ayyuudhaaf bilbilee bilbila naaf hin kaastu waan jedhee yaadee fanatti bilbilee malee dhimma biraaf miti. Kanallee hubachuufii qabda. Inni gatii mallaqa hin qabneef immoo tuyyuu mallaqa siif kenneera mini gara 800 raamsa. Kanaaf isa hundaa miti. Inni hin hirrifatiin lakki. 1780 taati. Isheedhaaf tikkeeta murree fi maaliidhaaf gara biyyatti yaadu akka dhufuun goonuuf. Yaaddeef. Barariin isaa immoo tuyyuu daayirektiin argamu si galee tiraanzitiidhaan waan ta'eef. Ndeechi akkaawuntii keessatti maallaqa meeqa jira? Si agarsiisu koodii koon beektaa miniire? Ana akkaawuntii ilaali. Hoodandeechi tikkeetti murii fitoo. Hayaa. Sayid haadha manaa jaalatamtuu ta'e ayyuun ta'e tikkeettii si murtee akka daftee dhuftu 80 baastee si waamte hodhu jedhitoo kana naa oolmaa gaarii kana naa ool asitti dhuftee isaaf hunda xiqqishuu kana baasuma siin galchu. Koo barbaade suuta jee roobaa dhufu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuun warra namoota biraatis isiniin jecha akkam jirtan hordoftoota kiyya. Egaa jechuudhaan viidiyoo waraabuu dhiisee wanta takkaaf karraa maqeen ture achirraan darbee arras qabanne dhufneef Saayidii fi Ayyuu isaanii saayibtittiin isidhaa beezaan waan jechaanii jirtu gaa Saayid akka Yaman deemetti quba qabdi. Saayid achirraa immoo as deebi'ee inni wanni godhu jiru isin waan haasawaa fi jirtu jechuu achuma jiraa bar wanni jechuu dadhaban malee wal harkachuu dadhaban malee afaan gubbaa jaalatti natti fakkaata amma gaa dubbiin erga hidhamtee tumamtee Sumayyaan erga gadhiiste booda erga harkaa baate gaa amma gaa maal jettiin jireenyi gaafama Sumayyaati ta'e Ayyuus qabdee tumtee gadi dhiifti Saayidis akkatti haraddarra jechuudha burraa dhusisiifti san gubbaa nuu dabre Allah hedduu nama inni qaba gaa'ee jabaadhu haadhuma haqaatiitu namatu wanni godha isilleen gaa Ayyuulleen gaa maaliif sejjillee naan barreessinaa erganna hidheena tumee nama maal qabame naam jetti Sumayyaan immoo ijoollonni isaanii Ayizosh baga gammadde baga qabde baga tumte maa jaaniiti jajjabeessaa jiran gaa aswaanuu gaa deebi warreen rakkoon qabdooti hundaafuu gaa isaan jaarsa irratti wal lolaa jira waan ta'eef sana nuun galchu deebi immoo Saayid hedduu takka wallahi maal jennaan yeroo taan deemee kunoo amma ilma taara gadhiiseetu deemee qamaa wanni barandaa jira qamaatiin immoo jimaan immoo rakkoon qabu jimaan akka amma baha Oromiyaa kanatti jimaan normaalidha waan wanni qabu hin qabu isiniif galee jiruuf jireenya baha Oromiyaati keessaa boo Harargeetti jimaan beekamaadha. Qabeenyi guddaan Harargee jiru jimaadha jechuudha. San gubbaan immoo darbii barandatti galee qamaa ijoollee barandaa ciisee wanni qabaa manaa bahee maal ja'a san immoo darbii rakkoon qabu san rabbiin manatti adeebisu silaa isaan tasgabbiidhaan kana hundaa'u waliigalteedhaan waliigalan alaa galanii nama lafa walteetum hojja horaatti Oromoon yeroo hunda akkanumatti kanaa warra bashuu kun bu'aan qabu wallahi rabbiin isinaa qajeelchu warreen gajaartii lama maal qabtanis rabbiin isinaa qajeelchu gaa gaduman bahini malee tana daranfaa ta'uun oolu wallahi akkasiiti gaa rabbiin inshaallah tolchuu hundaafuu iyyuu
san jannaga ayyuudhaanis baga baatee bakka rabbi lubbuu si baasee achumaan yeroo deebi'an immoo isin waan jechaanuu jirte michoosaniin ana akka hiriyaa ta'etti maallaqa isaaf ergi 80,000 ayyuutu si ergi ji'inii jechaanii jirti gaamma isheen ifi ergoo dantaane maallaqa isii ergoo dantaane saayiftiisiitiin ati ergi beezaadhaan jechuudha ati ergi ayyuutu siif ergi ji'inii itti himii jaartitee si ergi ji'inii dha waan ajaa'ibaa agartee viidiyoo waan waraabamaa jirtu waan qabduuf irratti boodarra ga'a itti dhufanii akkas godhan malee hirfachiisanii takkas egaa itti gaa hordoftoota biyyaa haganuma asumarratti hin dhaabbadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viidiyoo biraatti walitti deebinee